Ermelani Abramidani ilmi dhiiraa kan barbaadu tokko kabajaaf ulfinatti ashama kam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma barame maal hojjechaa tak comment eeyyan dandeessu hin beektu. Salammoo jireenya akkatti kun nama daddaalachiisu ta'e jireenyi dhugaan gaafa jiraatan kana namni baay'een jechuudha filitarii keessaa hodhusa jireenyi dhugaan garuu kana fakkaatti kana bakka akkasittiin cibrir nagaa namaaf akka mala akkatti miyyuu jiraatanii yoo darbanii qalli sanatti fakkaate jirtu kasin nagaa dhaqa ayyee baga nagaa taatan jajjabaatti nuti ree akkam musafeelun akkam asifachi kaashuun akkam marmaan keessan akkam sinitti jira miilli keessan namni akka kuu jechuudha mee as keessa jirtu namni akka kuu kushiinaa keessa yeroo hojjettanii naxala caammaa keessan achi darbattanii hojjettan jechuudha. Naxala caammaa wal fuudhuun kan sinitti ulfaate ana naxala caammaa wal fuudhuun natti ulfaate miilli anj godhee keessaa nanaata. Haa ta'u amaa miti galata waaqa isa ta'e hundumaaf haa ulfaatu ameen jedha ameen jedha inna dammoo jechuudha. Waan kan hin jedhu ilaaltanii malee subscribe gootanii biraan darbitanii. Ya Rabbi ya gooftaa nama viidiyoo koo kana ilaale subscribe godhu malee akka bira hin dabar sabrananii caakkaa galeen kinoo sagaleen sinitti naannoo kana manatti ijaarama mannis xumuramuu dide maal akka ta'e hin beekan wanti hundumtuu bitaan akka mirga ta'utti immoo jechuun dirqam inna oduuf hin dhufe jalqaba irratti Ermeellaa fi Abraam dhufaniitu jiru jechuudha. Egaa Abraam akka jechaa jirutti Meroonii fi Daanii yeroo lammataadhaaf dhattee argatteetu jirti. Ermeellaan baay'ee tokko na haasiteetu jirti. Kan maaliiti wanti akkanaa hin barbaachisu wanta sana hundumayyuu taasisanii wanta hunduma sanayyuu raawwatanii ganammoo sifaanaa jiraana yookiin immoo dhiifama isaanii fudhattee akkas wajjiniin ta'uun fi anaaf gaaffii ture bilbilaan garuu waan baay'ee natti haasofteetti na radda'uus barbaaddeetti ani garuu ishii hubachuu hin dandeenye ani immoo akkattanii fi hubachiisu naaf hin galle kan inni jedhu jechuudha. Eeyyee dhugaa kee jette dhugaa dubbachuudhaaf nuti iyyuu jechuudha of eeggadhu enneen hin ture bineensa lagaa yoo amante sii wayyaa muu jedhee sayyuusin jedhenan akkasin jedhenan inama namti jechuudha inama namtu kan waan irraa godhe jireenya kan wallaalte jechuudha xaxamtoota inna boolla qottisuun jireenya namaa keessa kaattee jechuudha akka biraankiitti immoo jechuudha sagalee raajitti sagalee saruutaa warra biraankii wala biraankii miti kuni sirrii jirtu dubbii jirtu dhuma gubbaarratti isaan akkasittiin caaccarraan jechuudha na biraankiidha jette malee embeenna atoon kaameraa maanii mee qabaadhe jechuudha na marga kana keessa kaadhee dhugaa dubbachuudhaaf nuti guutummaan isaa waraabame qallaaliin bareedu garuu kaameraa wanta jiruuf malee toon sin daawwachiise dhugaan sin hin jedhu oromiyaadhuma fakkaatan da'u intala oromoo miti kan bishaan obaasaa jiru kanaafidha innaan bira yoo dhuftan akkoo waca kiyya kana bakka ishii tole gara oduutan deebi'a innaa jechuudha yoo namoo dubbachuu koo kan dubbachuuma koo kana mee kan jettu immoo jirti yaada mataa keessa maala illee jiraatu hin danda'u innaa jechuudha achi akkamitti namante maal jechuudha kan inni jechaa jiru jechuudha kaleessa immoo qirarri godhee nama waan baay'ee wajjiniin dabarse miidhuu hin barbaadu sanni irratti taasisuu hin barbaadu jedhee caliseetu ajaa'ibsiifannee turre haa ta'u malee ermitti hin qabame ermi yeroo dhuftutti ana jechuun sitti bareedeera jennaan maaliifi fuula keenya jalaa dukkaneessite shabalaa kiyya bareedaa kiyya gaafa hin jettuuni na dabarsiisteetta maanni ennaani kaleessa maal hojjiidhaanii fayyadattee argatte kan yeroo darbeeyyoo sun beeku maal hojii suura wajjiniin kaatee maal hojii akkas wajjiniin taata isaan gaarii maalii yaadu ennaani dhiifamni barbaachisaadha garaa dhiifamaa qabaachuun yaada dhiifamaa qabaachuun dirqamadha dhugaa ishee dhiifamni karaa milkaa'inaati dhiifamni karaa jireenyaati dhalli namaa yoo dhiifama qabaateera ta'e yoo yaada qulqulluu qabaateera ta'e waan hundumatti iyyuu gaariidha jechuudha ishiin gaarii yaaduu kootidhaanii dhiifama jedheeni kan biraammoo wanti biraa hin jiru jettee jechuudha isaan immoo waliin buna dhugnaa mana keen dhufnaa isaa waliin jenna maal waliin jenna jedhaniin jechuudha Abrahaam immoo
waan yaadan qabu waan karoorfatan qabu malee lafaa ka'anii miti kan isaanii akkas gochaa jiranii eenyuyyuu isaanii hin amanu warra amanaman miti kan inni jechaa jiru jechuudha. Yeroo kana keessatti ishiinis rakkoo maalii qaba bilbila koo fudhatanii akkasumas immoo bilbila biraatiin daawwalaniitidha kan isaan naan jedhanii dhagaa'ii yeroo sanas immoo dhifama san jedhan dhifama jedheeni jetteechuudha. Isaanii suura wajjiniin kaaneerra jedhanii laayif irratti odeessaadha kan turanii kan egaayii isaanii jedhan jechuudha. Suura immoo kan ishii wajjiniin kaate yeroo hammattu sana kaamera himaaniini suura koppii godhe kanuma bakka wanti biraan jiru jechuun otoo viidiyoo waraabaa jiru suura isaanii walaammatanii yookiin immoo dhiifama waliin jedhan sana koppii godhee isa qabataniitu jiru jechuudha. Bilbila koo keessaa immoo faayila sin argattan jiraayii jedhee gaafannaanii homaan arganne nuun jettee kaza amma waan shakkitu yoo qabaatte ta'e gaafa hermeellaanii suuruma keeti baqa suuruma kee carqee gaggabaabaa uffattee ati kaate kanarraatiin kanaaf wanti biraan jiru macceen viidiyoo qullama waraabdee immoo akkati bilbila kee keessatti hin baanne dhugaa dubbachuudhaa fi abdii guddaa qabna jechuudha. Sanarraatiin kanaaf immoo jechuudha waan barbaadde poostii gootu waan barbaadde akka barbaadde jechuudha. Maa'inni bakka amanamummaadha kan barbaachisu malee bilbila keellee yoo waa godhanoo jedhaniin dhugaadha. Yoo waa godhanoo namni gaafa si hidhuu barbaade si qabuu barbaade jechuudha waan barbaade godheet ittiin si qaba. Bilbila sanallee waan tokkollee tuqanillee wasitti deebisan kan inni jechaanii ture. Ermeellaan humtiyyuu jechuudha qo'ayyoon sin agarsiisu baadhee jettee kan ishiin biraa kutte ani poolisii fiddee qabsiisti malee akkasitti hin dhiistu jedheen tureeyyuu ishiin garuu cal jettee galtee bilbila biraatiin fayyadamuu eegaltee jechuudha. Kana jechuun meejaritti tuffatteetti bakka horiidha jechuudha ishiiwwan bakka dhiisaniiruun jechuudha garuu isaanii kiyyootti galchuudhaaf jechuudha. Baay'ee haarusii Abiraamii yoo sirrooftaa yookaan immoo ani stoora kiyyaan qabadha ati stoora kee qabatta kan inni jechaanii ture jechuudha. Bakka ofitti qaqqabdii baay'ee tokkodhaan akkasina jalaa hartuun barbaadu shabalaa kiyya bareedaa kiyya erkifata kiyya jechaanidha kan ishiin turte jechuudha. Moggosaa turte ka tinnish moggos jechuudha. Moggos amaariffaadha miti amaariffaadha jajuu sadhaamu sanadha. Haala sanaan moggofachaa turte sana booddenis dallanuus hin dandeenye dhungachaa ture ofitti qabaa ture nanaan manne jechaanii turte bakka bichaa jechuudha. Baay'ee bakka jaalala keessa galfattee dhiirri kan barbaadu kabaja ulfina dhayaa jetteeni sana booddees immoo waan hundumayyuu sittan hima jedhee nan tureeyyuu sittan hima naamna jetteeni maaf naan bilbileeni maaf ana malee deemte lafa kamitti jennaan xiqqaafis guddaafis waan hundumaafiyyuu si bilbilaa jedhee nanidha kan ishiin jetteen jechuudha. Nishi ala sanadhaan dagachiifte jechuudha. Waan hundumayyuu dagachiifte irraanfachiifte achi keessaa baaftee muudii isaanii bareedaatti deebi'anii nutis akkuma isaan nurratti hojjechuu barbaadan kaan irratti hojjechuu laataa isaan waan baay'ee yaadanii jiru. Ani immoo edha biraan karaan isaanii ittiin jala ba'u nan yaada. Kanaaf ati garuu baay'ee sitti of eegi naannoo isaanii hin gahiini bira hin dhaqiini. Sangaarii yaadanii anaaf si gargar baasuuf deemu kana duraas argiteetta waan isaan taasisaa jiranii har'aallee isaan sanuma waayinii ani innuma waa'ee dhuma biraamii fi waa'ee daanii kana hojii daanii kan argu jechuudha. Baal godhee na gubu waan ta'e maaliif dhiira akka saatii irratti jechuudha dubartii wajjin ennaa kiyyoo xaxu dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko natti dhaga'ama jechuudha. Maaliif dubartiin illee dubartii taatee yookiin immoo walirratti illee qaxxeellaadha. Dhiirri koo lafuma dhiira hoola. Dhiirri koo bakka dhiira maaliif jedhama? Rarraasee deemuu qofaafi wayifuu dhiira jedhame. Inni dammoo yeroo dubartii gadi ta'u baay'ee tokko nama jibbisiisanna. Guzoo wadafi garuu baay'ee wal jaalatu. Lafa guddaa akka walii qabanis ni beekama akkasitti yeroo darbee si kaleessallee jechuudha. Waan hunda isaa haare sana maal jedhe sana dagate jechuudha. Ija ture ka dhonnoon gachaatu akkuma si fiddaretti nuti tartar goone dhiyeessine bakka inni dammame akkatti daalachaa cabrarree kana dhufee viidiyoodhaan baasee baay'ee si yaada sinitti mira miti
dhugaan siniin jedhe sinitti meeramaani kana durayyuu gaafa viidiyoodhaan dhufee waan ani tokko keessan arguu natti fakkaata gaafa irraa dubbadhu immoo suurarraa osoo hin mul'atiin natti tolu siniin jedhee ture jechuudha. Isa kana baay'ee si jaaladha. Isin amma na jaalattu yoo namni tokko jechuudha cabaree fokkistu kan jettu eeyyee bakka maal fidda garuu immoo isin jaaladha ishee qaalii koo lammiiwwan kiyya mee deemaatee jechuudha. Lammiif YouTube kan jedhu poostii godheera wanta ta'eef jalatti deemaatee jechuudha. Subscribe godha YouTubein sun milkaa'eera taanaan lammiif kennama. Dhuguma isin jedhe lammiif kennama. Lammitu irratti gargaarama wanta ta'eef jechuudha. Ishii of qofa ta'uun hin barbaachisu. Qiddoo YouTubeidhaan yoo ofiif ta'e lammii YouTubeidhaan immoo lammuma kootiif hin ta'a. Lammuma kootiif abjuu guddaa qaba lammiif YouTubein. Shamarree biyya harabaatii galtee dhiyeessuu danda'a. Rakkoo namootaa, rakkoota dadhabdootaa furuu danda'a. Kanaafiyyuu dhaqaatii subscribe godha. Yoo sinna milkeessanitu ta'e lammii YouTube osoo na jiru ittiin hojii eegala. Dhugaan siniin jedha. Yeroo siniin jedhu hojii lammiif ta'u namoota gargaaruudhaan otoo na jiru abuusu jalqabeera taanaan otoo na jiru hojii eegala. Bakka akka kana siniin jechuun jaalladha dhageessanii. Eengootu siniin eengootu. I miss you.